shamarri jirtu khayrii qabu. Kaleessa walille turre wayne hir bakka chau nagat inde kaleessa amma waan gootan hundi keessa maammee maayi lubbuudha amma na darbuu danda'a waan ta'eef hundi keessa maammee dhabarisa. Haydar dhaggeeffadhu. Imoodhaan inni afuura si kutaa oolee bule kun eenyu sooftuweera lubbuu jedhu si keessatti fe'ee jira. Jecha kana takka sirra dhageen beeku haga suudii dhattee waan kana fidde amala haaraya. Iftuu jimma waan sin jedhu maamme waan sin jedhu ani imoo dhuga dubbachuu 2019 dura yeroo jalqabaa bilbila hin bitanne yeroo bilbila namaatiin fayyadamu tokkoon arge TikTok imoo waan jedhamu kana achi booda na kofalchisa TikTok yaaru. Nan kolfa baay'ee man kolfa. Wallahi nan kolfa. Rengadda ada Ustaz Ibsani bijaawu fidhamee TikTok walii gabbumatan beeyta. Bira ayyee illan irrii appilikeeshinoota bilbilarra jiran mara keessaa kan akka imoo iyyuu hin jiru be. Kul mashaqqaa. Ijoollee asii ammoo Haydar imoo kana eegubadha. Haydar imoo inna lillahi. Ada akkam Soofii. Haydar. Akka dubbannaa har'a waa tokko olii galla uummatuma irratti jechuudha. Mucattii kana maashaa Allah namuusa qabdii, amala qabdii, tasgabbii qabdii. Bifallee xiqqoos taatu qabdii. Sii galee mucattii kana jechuu sii galee aniifate hiriyyaa. Hiriyyaa jechuun immoo gaaddisa, gaachana. Rakkoo bal'ootti wal bira ga'a. Waa tokko olii hagallu. Osoo aniifate lafa duwwaa akkana dubbii olii gadi oofnu gadheen nu nyaatti. Nu lamaanuu kasaarra sii galee. Kanaafuu amma garaa murtee hin beekne diina abbaati jetti Oromoon. Yookaan atti dhiisi yookaan sitti dhiisa. Baarakallahu fiikum. Wayne. Wallah rakkisa. Amma namni na dhufe Muhammad Aljazeeraati. Namni itti na dhufan ammoo Soofiidha. Jara kenna maluma kiyya qofa naa barreessaa jedhatti rabbiidhaati. Namni na gaafate Muhammad. Namni na gaafatan. Akkuma haa ta'u. Kari'aan silaa dhiiraaf lama hayyame sadii hayyame afur hayyame malee intala takkaa fi dhiira lama hayyamne. Osoo har'a intala takkaa fi dhiira lama hayyame aniifamaan min silaa homaa waliigaltee irra hin geenne silaa. Garuu amma dhoorka akka shari'aatti. Dhiiratu lama fuudha malee intalti lama fuudhuu lama hiruu taatu. Waadhaan madda. Murtee yoo sitti ulfaatee jedhe rakkoon qabu. Alhamdulillahi garaan haadha Oromoo arjaadha. Shamara akka Soofii miliyoonota lafanuu guuree jira. Alhamdulillah ajaa'iba kanatti jechuudha sii galee. Ani Soofii sii dhiisaayyuu. Ati kun garuu mucoo kana. Waan sodaatiin kaa hin geeffanne atti fira. Yoo sii dhiisee jedhe mucaanaa qabdaa. Kana qofa. Waalaikum salaam Khalid. Amma kana gunu maamme. Ati hiriyyaa kiyya qalle hin beeka. Jecha waanan ta'e nan beeka. Anaaf jecha waan asirratti nan beeka. Osoo ana dura fuute nan gammada. Osoo maamme ana dura fuudhee baay'een gammada dhugaa dubbachuudhaaf qoosaadha. Amma waan goonu atillee Soofii jaallatte anillee jaalladhe waliigallee nama shakkisiisu haalummaa atama gubbaa jirtu ijjummaan ati ilaalaa jirtu jechoonni ati fayyadamaa jirtu jecha fikir laaqameedha. Alhamdulillahi rabbil alamin kana rabbii asin nu gayyuu alhamdulillahi. Amma Soofiini fikirii maalii qaban sirnumaan dubbataa jira. Ija keessallee ilaalaa jiru lafa ilaalaa jira. Sirma san jedhaa bara sanuma amma Soofiin yookaan ixaanuu qabii yookaan ofuma gara tokkotti dabii bakka keessaa waliin
وانا ينا اتفلت انا في مامي كذا نقول شو السجال لنا كيسا تكفلت ما ركون نجوا أواتك كجدو صوفي نافل ولا لا امون نورمال ما هاسا امون ولا لو اكمي هاسو أواتك كجدو jedhe ayyee يتم بفول لو تمو nama tokko yoo jaalatte hin fidin miidiyaarraa yoo dhugaan jaalatte dhaqii keessan dubbisi maa kolfitaree eessa dhiiroo laal maa mi'ati qalbii hamiilee namatti hin cabsin inde dhugama maarre hayyee uffadhu si caqasuu jira jedhe nama tokko yoo jaalatte hin fidin miidiyaarraa dhaqii keessan dubbisi ofitti hin cufin karraa. abeet Maara dhugama nama tokko yoo jibbite nama tokko yoo jaalatte hin fidin miidiyaarraa dhaqii keessan dubbisi ofitti hin cufin karraa. Jaalalli miidiyaan dhufe miidiyaa marratti dhuma maqaa kee of hin balleessin faayidaa siif hin qabu homaa. Ofitti cufte karra kaa miidiyaa irratti dubbatte ani miidiyaa irratti nama tokko utuu waan fedhe ta'e ani intala arsiiti garaa odoo hin taane gurra eeggadha arsiin gurra eeggatti abbaan mana jira gurri ala jira. An gurra abbaa kiyyaa eegaa waan ta'eef asirratti nama tokkoon isin jaaladhan jedhuun. Walaloolee nuu jettee dubbii kee jabeessitee anaaf haydariin keessaa eenyu qalbii kee butee gaafiin hin deebi'u deebii sirrii nuu laadhu yookaan jidduu keenya lamaanii dafii nurraa fagaadhu. amma kaatiin qamuun Amma amma kaasuuti ati zamana fakkaatu maal jetta? Atis gaxxami yoo dandeesse. Ani anillee moo Gaxxameeti. wallahi ijibu harama ana ammoo kan jiru harama kan na gaafatte illee ammuma takka malee lama dubbattuu hin beeknu gonkumaa jedhii yaanki ofirraati. akka malee lama hin beeknu gonkumaa walalollee barreessuu tasuma hin beeku kan keessa kiyya ani dubbadhu rabbumti haa beeku Waan tokko walii agallu laale Haydar. Waan tokko walii agallu. Amma yeroo baay'ee shamaran keenya miidiyaa irra jirtu kana hedduun keenya dhufneetti kolfinatti taphanna yeroo keenyatti dabarfanna. Igalaa jira miti. Ijoolleen kun bareedumni isaanii akka har'aati. Waggaa darbe hedduu namoonni jala deemanu barana ammoo miidhaginni sii hirratee yookaan bifti dhaloonni ammaa kun jala shubbisu kun hirratee gabayaan sii kun babbadee waggaa kan ammoo meebi osoo hin heerumne yookaan osoo bultiin godhanne marumayyuu jechuudha beete gabayaan ala bahuu deemti. Kun akka hin taanee fi nutiin kun shamaran kana osoo jala warruma miidiyaa irra baatee mul'attu kana osoo suuta jennee bunnee manatti qabanne silaa shamarri keenya miidiyaa irratti baay'attee laayif irratti baay'isa yeroo kana jennu soofii miidiyaa irra baatee nama rakkistu hangas mara maashaallah yoo baate jechootuma gaggaarii fayyadamti baay'isa ergaadhuma dabarsuudhaaf jecha kana fayyadamaa jira akkasitti naa hubadhaa. Fakkeenyaaf dhalaan keenya yeroo sheeppii kana fiddee minniqettu waa biraa barbaaddeetii miti bar. Kaam habiibii kaamtuu mii jechaa jirti bar. Akkuma warri Dubaayii kun habiibii kaamtuu Dubaayii jedhanu habiibii kaamtuu mii jedhaa jirti. Ati callistee achirratti waaw maashaallah jettee koomantiidhaaf laayikii itti baay'isuu dhiiftee karaa keessaa dhattee anta tazawwujana jettaan. Anta tazawwujana inti yuridana. Yoo akkana jennee shamarri kun miidiyaa irratti hin baay'atu. Galaana jidduu si dhiise rifeensi kee immoo baay'ee dheerata maashaallah. Inillee keetii. والله انت نزلت هذا لازم هذا صورة بنط ما في مزبوط سمسم حجاب سمسم هذه بنت شو هذا كلام
Ayyee of bichaa dhiiramuu inni jedhu kun dhiiramuu dubara. Obboleewwan warri dhiiraa jechuun hin rigatinaa. Shamara qofa albintu bas. Shamarran keessaayyuu kan bultii hin godhanne. Jaarsa kan qabdanu hin dhufinaa. Because qalbiin ilma dhiiraa kun Raaneen akkas dhufte maamme dhiyoo kana saadamee maal irra waliigallee beektaa? Galgala akka Itoophiyaa sa'aa 2 booda kabajaan dhiiraaf qabnu gadi bu'a. Ka shamarranii immoo ol kan gara halkanii kana yaa'anii kabajaa. Eeyyee ta'uus qaba. Yeroo kana ajandaadha jennee waa'ee siyaasa Abiyyii, waa'ee siyaasa Jaalmarroo, waa'ee jireenya biyya keenyaa olii gadi waan beeknu hin beekne dalagaa oolle. Sa'aatiin kun immoo wasa'aatul hawzaa jedha Arabni. Wasa'aatul mudahaddis jedha beekte sa'aatii ittiin dargaggeessi kun xiqqoo hafuura fudhatu boqonnaa fudhatudha. Keessattuu warra julmaa fi batazawwij kan bultiin godhanne kun jechuudha akkana. Akkan. Ijoollee taaptaaf godhamee bilis taaptaaf godhaa koppii linkis godhaa. Tun bahara irratti dubattee maali yaaki? Oromiyaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Inni cimimatee ija keessa si rukutee hojja tokko dhahami jedhiin. Si rukubaaraan mallee. Maammee maaf akkana Maal baachaa? sugaadha sifa? Jechuun inuma si dhahee harkaan moo miilaan si dhahee moo kophee baafatee si dhahee. Haani Dhahami. Si ilaalaa jira barsi ilaalaa jira akkasitti. Maarree ija tokkoon kana laaltu ani biimbee wayii si fakkaadha moo. Baniree biidoo. Bakka rafee jira waan hin arguu hin dandeessan. Bakka raftetti kan waamtu abbaa manaa keessi fakkaanne moo insil taatu wallaahi haadi binti nahna maa fi zawjichi shu haada kalaamu. namoonni gastee ergattanii akka itti jirtan bakka jirtan chee godhaatiin waan haasofte addaan baafadha dhuftanii irra firaas gastii keessa rabbeerate amma soofiin maammee ani maaf akka girgidda sakkaabnee ta'in akkanatti isinii fi bare seeftii keessatti haasawa tolchinee bakka tolchinee namni rafaa jiru nu bira hin jiru kullu masbuuxa nashaadha kullu nafar nashaadha shuu yaa'anii jirtanii ulaa cufattanii akkanatti. Onni galti. Kana kosa. Yoo billee girgira akkasitti galchi intalti baadiyyaa takka illee jiraatti galchi. Laa walaachi gogas naati goddanyaati yabbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abee sagalee himuuti kun waalaikum salaam wa rahmatullahi barakatuh. Sagalee himuu fakkaata wallahi. Barros sibira malu arraba Nagaa jirtu obboleeyyiin koo. Hayi Sagalee himuu akkanumatti beekaa. jechuun Viidiyoo banime sagalee yeroo kan tasgabboofte suuta jettee dubbatti maasha Allah. Shamarii yeroo kana suuta jettee dubbattu namatti tola. Illolinaa shamarran yeroo dubbattan. Salaamu alaikum. yaa dhugaa keessan shamarrarraa kaawwannuma bareeda suutuma yoo dubbatte bareeda. Kana maasha Allah mazbuut. Ismi shuu. Soofii ukhtii akkamii nagaa jirtaa qaalii? Sira wallah alhamdulillah video no baime. Yaa arhamar raahimiin aniin turi viidiyoo illee ba'uuna beeytamee Soofii. Viidiyoo malee taatu jaani? Wallahi baatu durma. Video baatu. Abada. Yaa tattaalee beeku. Na'am. دقيقة بس صوفي انت اسكت. انت معلومة عربي ولا افان اورومو؟ In beeku ooyifa dubbadha. اوكي. Yaa obboleettii keenya sagalee cufannee asirra kan taa'aa jirru sagantaa khutubaa yookaan da'waa yookaan ammoo qur'aana yookaan ammoo siyaasa yookaan ammoo sirba wayiitiin miti sagalee viidiyoo cufatanii kan taa'u asirratti teenyee shamara islaamaa yoo taate hijaaba si seeraan hidhattee bifa kabajan cabsineen bifa namuusa amantaa islaamaa kanan xiqqeessineen suutuma jettee teessee wa maslahatul xabii arrajul wal banaat akkasiina dubbannu jennee walitti ibsinee suuta jennee dubbachaa jirra. Tolee? maashaallah yaa dhugaa keessanii taatee bareeda jabaadhaa ishii yeroo gaariin isiniif hawwaan. Deemuu firee. Yaa wallaahi aniitu viidiyoo hayyaman qabu viidiyoo bahu sanumaaf.
Dargee jechuun amma akkana baasee ni dhiisa. Baateettu dhiisa. yookaan inni teessiftan kabajamaa anaa olitti rabbi sinaa jaalatu siin jedha kaa. Baateettu baaseen dhugaa. Isi jechuun ana jechuudha. Maal jette maamme naa Oromeessa rabbi edhitti. Oromifichi akka tokko sitti bareede miti. Sitti bareede miti Oromifichi. Wallahi nagaluze qasaman billahi nagaluze mee mukayyifna tokko ni fira qoyme. Maal jechuu Mukayyifna tokko yoo tanifte. irra deebii fayyee dhiifama ilhaam si'a tokko irra deebii baarakallahu fiikum. Maallaan jettan Wannummaan isiin dubbattee unaan gallee mukayyafanna iyyuu turee jechaa jira irra deebii itti himi. yaa obboleessa kiyya islaamaa wanti naan jedhe viidiyoo bahuu hayyama hin qabu. Akkanatti yoo na teessiftanii hin gammadaa hin jedhe akkanatti yoo si wajji ture. Jaarsa qabdaa? Daqiiqa. Faamilii waliin nama jiraatuudhaan. Akka sida faamilii akka hin baay'isanne. Isma. Profaayilii maaliif suuraa keessa Habiibti? Maal jettan? Profaayilii suuraa maaliif keessa jedhe? Soofin na beekti. Ani profaayilii kee suuraan godhu reefuu kana irraa jijjiire sababuma wahiitiif irraa jijjiire ani irraan kaa'u osoo ni fi namni natti ni miniyyuu ammaan irraa jijjiira maaliif sababuma wahiitiif irra kaa'emaan tana. Profaayilii suuraan keetii moo kan nama biraati? Tuni anuma ni waan sobee malee. Erga si ta'ee maali reefoo nyaadhee maraqiin dhuguun maal jechuu bareedduu keenya? Hai. Mee taphadhaashi. Ayyee. Saya dah balik. No jechuun dhaggeeffadhu Soofii dhaggeeffadhu. Erga suuraa profaayilii kaa'attu ta'eeti. Cuumaadha. Nafaroon Baatu waggaa dheeraa waliin ture shuwaadha hin baatu viidiyoo. Yeroo bilbilaa waliin haasofnu gidditti anatu bansiisa. Inde oo viidiyoo baay'inati. Sofi isin akkan waranyaa taate numa teessi garuu namni hundi tokko miti beektaa namni gosa namni akka keessa akka maamni takka keessatti haasa'u nama muraasa. Sanyii kun namni akka dhaabuuf ta'ee taap gotti dinti keesserina nama jira dhaabu nama humna as bayoo fi nan ta'uu bada namni dhibbi fi hundi haasa'uu hin danda'u. Walii galee aartee damma bakka Haydarsi biraa mukayyafa ajaa'ibaa kanatu wacaa qoyi. Soofi sagaleen kee cufaa miyuutii godheen jiraa qoyi. Dhaggeeffadhaa. Amma akka ta'ee jedhe kan biraan isinii galcha dhaggeeffadhaa taaptaap godhaa kooppiiliin taaptaap godhaa piliis ijoollee. Awwantiin jechaa jiru amantaa keenyaaf kabaja guddaa qabna jaalala guddaa qabna. Laalii bareedduu keenya ilhaam koomantii jala jirta Habiibti. Rakkoon qabu qaaliiwwan koo yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Ilhaam kiyya atillee jecha warra keetii kabajuu fi rabbi si haa kabaju. Jaarsa kabajamaa rabbi sitti haa qabu obboleettii keenya uktii keenya. Garuu suuraa kee bareeda fiddee profaayila keessee viidiyoo gadi hin bahu jechuuni kuni ani foon islaamaa hin nyaadhu ani foon kiristaanaa hin nyaadhu garuu maraqii xiqqoo dhugaa ka jechuuti. Waa tokko garaagarummaa hin qabu jechuu. Siigalee suuraan kee erga mul'ate maali foon sosocho'uu fi dhiisuu malee maaltu garaagarummaa qaba Habiibti yaa ukti yaa bintal halaal haada samsam maaluum maasha Allah. Osoo suuraan kan kee profaayiliin qur'aana rabbii ta'e osoo jecha rabbii ta'e osoo beektee niqaaba ta'e anuuniin banadha viidiyoo osoo jettee osoo sharbuusi. Barataa jira sin jettu galchitay warra viidiyoo galchan ol galchitee nama haasita. Yallaa galchita viidiyoo banadheettu. Lolirree nama erga silaa gabayaa kee kaafnee si fuuna jennaa beerrii Oromoo akka intarlee akkanatti loltee jennaan akkamitti fuunee manaan galla eebate. Sirraa fokkate eebate jechuun. Bismillah. Ilalaani. Galchi. Ani maal jette ani viidiyoo nan ba'ana galchii jette. Inni akkana jedhe hoo. Obboleewwan namoota viidiyoo nan ba'a jettan qofti barreessaa koomantii jalatti namni nan ba'a jedhu qofti. Gassiirra nama baay'ee jira. Maal jechuudha iyyoo.
ولا فاطمة نزيف اسكت والله انت لك انا فودي مامي اكمتين فودا كنو ايدري يجرو دي يجرب يوسو فيديو شو هندي اسكتارا مشيني با هاي فاطمة هي كنتو سيني أنا هم بكونا قلجي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكبر جرتم نجا في هذا. نجايا أي درماش. يلا. أكبر نجا قبضني. نجايا نجاي تفوفناتي نجا ولين جنير فيديو. فيديو باش با. أسيم باتا تباتا أتش كردو باسنات. يا كيوان معكم مالي بين التبا. ترى وان كان انقلبت وان تورو جمال. مامي كبابر سن. مامي كبابر. مخينا سات. فاطمة. أنا وجين سميلان. أكبر جرتم نجا قبضني. أسامي هذا كيس نين كوانا كان سمكا قد دروي. أسيم با. ما نجا أتجار سبادية تو كجرا بيته غنم سوبي سنجا جل كب هنگزوري أزان نتبا أتم جرتو كه نجا لوبك كه سنبيلني نكورمان نجايا إسيم بيري نجايا إيه كه سنني غافريرا نجايا يا أخي إفتح فيديو إسني يا دير والله أنت بنت ما في مظبوط إيش هذا قرقر زيادة هذا كلام وهي النفرات شو هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مشكلة كبيرة. رئين كيسان إني كورمان نجايا لكون كيسان كميلة أبدوس نجايا شو هذا كلام نجايا دمته أجازما جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاكم نجا يا جماعة. نجايا والله الحمد لله. بقى نجا جراتن. نجايا وين فيديو حبيبتي؟ ما جتي؟ واتكون جنة أكملت. الحمد لله. هايدر عمره مقبول. آمين إن شاء الله يفتح فيديو. معلش فيديو بوندن ده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومني كين يكون أفان رمون بيكو. شو من تبي wayyoo fuudhinaan jedha uummanni mataa akkan gadhiisu fuudhinaan jettu miti uummata akkanaa jira gattaa yoo jedhan ol ka'a yoo jedhan gattaa iftaa yoo jedhan hin sakkara sakkir yoo jedhan hin bana wallaahi waja harraasaadha waja harraas subhaana wa ta'ala sa'aatiin kun sa'aatii ulfaattuu meekaappiin dhiqamee dhumeera shamara orijinaalii gad dhufaa beette kanaaf dhokatu viidiyoo waslaattu. السلام عليكم. Waalaikum salam. Ija tokkoon gurgurattee? دبي ترقت جنتي دبي ترقت جنتي تكور جرام جمرة. Maali naggaadee ijaa ta'e jedhanii? Maaliin dadhabdee baadii laafte habiibti? Itti siqi bilbilatti sagaleen kee fagaateera. maal irra jirtu? Mukarra jirra mukarra qooxii gaararra. Iftaa viidiyoo. Ati yaa hiyyaati miidiyaa qaata dhiitte maaraatiidhaa safaara baan badenne geenye.
Bayi mee yaa akii bayi. Warniingi qoy yeroo tokko beeksisa baafna. Akeekkachiisa. Namoonni dhibee sukkaaraa qabdan, dhibee dhiibbaa dhiigaa qabdan, dhibee joonjoo qabdan, laayifii kana jalaa bahaa osoo mataan isin hin deemin. Inna haanillaahi wa